Hundi keessan viidiyoo keenya kan irraa kan jalqabuudhaan duratti warroonni chaanaala Oromoo Riikard Dibbakeedhaaf haaroo taatan chaanaala keenya kana subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa banuun akka daawwattan isin afeerra. Assalaamu alaykum daawwattoota keenya. Yeroo tokko wal hawwinee turre, daandii keenya tokko ture, bara durii wal beekne turre, ni yaadattu ta'a yookaan yaadachuu baattus eeyyeen keeyyatni kun kan yeroo ammaati. Seenaa jaalala Faaximaa fi Filaaviyus inni haala gaarii wal simata. Yeroo tokko waliin jiraannaa yookaan waliin duunu jedhanii waliin kakatanii turan. Garuu yeroo ammaa kana Faaximaa fi Filaaviyus akka Oromatti wallaalu. Dhimma dhabuun kun lamaan isaanii irratti dhukkubbii guddaa fida. Dhukkubbii Filaaviyus yeroo kennu itti dhaga'ame kan hin madaalamne. Dhugumatti Filaaviyus salphatti tokkoo fi lama osoo hin taane rakkoo adda addaa sadii wajjin wal qunnamee jira. Gama tokkoon Filaaviyus dhugaadha. Eenyummaa isaa argachuuf osoo yaalaa jiru, inni biraa immoo gama biraatiin Faaximaa wajjin wallabuu isaati. Dhufaatiin isaanii keessaa ishee gaaga'aa jira. Karaa biraatiin ammas loltuudha, inni dirqama isaa bahachuudhaaf itti fufa. Haa ta'u malee kun hundi osoo jiru waa'ee Faaximaa fi isaa qofaatu isa yaaddeessa. Sababa isaatiin yigiititti heerumuudhaaf isheen jettee yaaddi. Garuu Faaximaa fi onnee deeggartoota Filaaviyus cabee fi gaddisiisaa ta'uun isaa hin oolu. Mee ifatti haa taanu. Dhimmi kun hatattamaan furmaata argachuu qaba. Dura furmaata akka argatu barbaadu yeroo wal fakkaatutti mangoolonni lafa kana keessaa haxaa'amuuf jedhu. Akkasuma cidha Orhaanii fi Asfoorjaa yeroo dhiyootti ni ta'a. Eeyyee diinota gantoonni yeroo wal fakkaatutti badaniiti jiru. Ni kaafama. Kunis Orhaan Bey ni cimsa. Naannicha daran ni cimsaaf. Akkasuma akkuma argitan kutaalee biyyaa naannoo sana jiran keessatti Orhaan Bey waliin hariiroo gaarii qabaachuun barbaadan. Haa ta'u malee faallaa kanaatiin gosoota Turkii mataa isaanii hinaaffaadhaan nyaataman Orhaan Bey guyyaa guyyaan guddachaa dhufeera. Humna isaa guddachaa jiru fudhachuu hin danda'an. Gammachuu malees gaddi hin jiru. Kanaaf guyyoota itti aanan keessatti Orhaan Bey hiriyoota isaa dhiyoo irraa jaalattoota isaanii gaariin ni wareegamu. Orhaan Bey du'a shahiidota kanaa haaluu ba'uudhaaf osoo hin fudhatiin abdii takka illee hin kutatu. Diinota isaa Orhaan Bey ibidda haaluu ba'uutiin isaan ni guba. Jalloonni tokkolleen hin hafan jechuun ni danda'ama. Jalloonni haaraan bakka sanatti ni dhiyaatu. Inni deemuuf jedha. Orhaan Bey baay'ee ulfaataadha. Yeroo hamaa keessa akka jiran nu godhu. Yeroo hamaa qofa taatota osoo hin taane seenaa Orhaan Bey hiriyoonni isaa tokko tokkos fiilima wal duraa duubaa kana keessatti mul'ataniiru. Kun ammoo ulfina guddaa fiilima kana keessatti ni dabala. Akkasuma yeroo utaaluu wal duraa duubaa ni jiraata. Kana booda Orhaan Bey haalli jiruu baay'ee cimaa ta'e ni agarsiifama. Taateewwan qofaatu jijjiirama. Hin hafu. Bifti Orhaan Bey irrattis jijjiiramni ni jiraata. Fiilima Kurulus Orhaan kana biyya kam irraa teessanii afaan Oromootiin daawwachaa jirtu? Koomentii irratti nu barreessaa. Xiinxala keenya kan guyyaa irraa xumuruudhaan duratti waan tokko kan isinitti himuu barbaadutu jira. Chaanaala keenya kana jalatti namoonni baay'een kan subscribe hin goone akka daawwachaa jirtan nuuf mul'isa. Kanaaf namoonni hundinuu subscribe godhachuudhaan chaanaala keenya kana akka guddatuuf nu deeggaraa isin jenna. Akkasuma viidiyoon keenya yeroo waan maxxanfamuuf seentanii yeroo gabaabaa keessatti akka daawwattan yookaan notification mallattoo bilbilaa san ol irra kaa'achuudhaan akka notification isinii seenee viidiyoo keenya daawwattan asumaan isiniif himna. Viidiyoo keenya like godhuu hin dagatinaa. Hojiin keenya yoo isinitti tolaa jiraate koomentii irratti akka isinitti tolaa jiru nuuf barreessaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Nutilleen akka jabaannee itti fufnu nu jajjabeessa waan ta'eef. Kanaaf warroonni viidiyoo guutuusaa afaan Oromootiin daawwachuu barbaadan fiilimoota hunda karaa Telegiraama Oromoo Riikard Dibbakeetiin nu daawwachuu ni dandeessan. Telegiraama keenya argachuudhaaf liinkiin baayoo jala waan jiruuf yookaan iddoo moor jettu tana tuquudhaan achi jala Telegiraama keenya iddoo jettu ni argattanii achi jala seentanii daawwachuu ni dandeessan. Xiinxalli keenya yoo bifa gaggabaabaa kanaan guyyaa guyyaan akka isinitti fufuu barbaadan koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaadha. Warroonni haga dhumatti nu daawwattan baay'ee galatooma. Xiinxala keenya kan biraa qabannee haga walitti deebinutti nagayaan nuuf tura isiniin jenna.